بخير والله الحمد لله. خيالة الحمد لله رب العالمين. أبشر تكتبين كأنك بس يا ربي يفهم دي بأي مكان اللي نمون سجالة سوى دوبة زراني بيدا لا كل شيء عليكم. تنتوكين قبتنا تقبتكم انت أبشر سنلا نحن قوارب يجب. يا أبشر ستن أقامين يسيء مثل نتلين أقاما مالي في قافة من من تون ألقانين من مرة تدك وعيادو waan hedduun nama dhagama akkuma dur illee qabsoo duraan jettu illee dhiiste atuu jireenya kee jiraachaa jirta haaluma ilma namaati jireenya namaa duuka deemanii warra jireenya hin qabne beekaa hin dhagayinati Kun jaalatiya. yaa hin jaalamna gabaa dhiisanii dhageenya kee dhiyaachuf rabbi keessi haa ga'uun taphattaa akka nama kan itti Kun taphadhaa jaalati. Ashi. Kalau Davis. Kini Kini din maal ka akka fageesse ani bar faamiliin hedduun maaliif akka fageesse naan jaame. Namni boru torban keessa badhaachaa jiran kun muciyyoon geemii qabu muciyyoon beellama tokko bara deebistee duuba deebisuu waan hin dandeenyeef bara. Ila fana vedi che tabacai. Cuma vedi. Ila fana tabacar vedi. Immo atta duga kayo. Sanu nama miliena me kam motala. Kuma dibba lama miti bar miliena mota. Immo guys oggaul bata waya account tina sayna bakka isa. Maakin jirti kino kuma garta namma sakuma kalesa sana namni ibbi sagal kumni tokko taa'ee shi ilaala waan ta'eef akka addeen qubachuun ishidha birqee miti garuu waa'ee akkaawuntiitti naasana oggaul baatan akkuma qofaa taphadhaan quusa. Kanuma taasotanii mataan dhukkubsinaaf cabu. Maki. Welcome. Wayne akkam. Nagaa. Wayne ani mona gaddeema. TikTokitti alaa gubate jennaan seetan manaan qabdee achi deemtee illee akkas goote jeen baay'ee gaddaa ture haadhu. Rakkoo hin jiru. Rabbi jira maamti kaa. Qarshii meeqan siitee jira maallaqni walitti guurame siifolis guure. Naannoo 86 har'a kuma tokko argadde. Guys, okay, qarshii 186 uummata irraan fuudhee jiraa fi mucaan kun dhalataa Ambooti. Yuunivarsiitii Jimmaa barataa qamalee cimintee miilli lameen hojjetu. Dawaa isa barbaachisaa amma immoo harki isaatti suma jiru ture amma immoo harki isaa hojjetee jira harki isaa hin hojjetee ni dalagaa duraan harkis miiliinis paralaayis ta'ee haadhaaf abbaan isaa waan danda'an irratti fixanii jechuun harki isaa akka hojjetu ta'ee jira jechuudha rabbi gaditti amma immoo miilli lameen hojjetu. Kanaafuu dawaa 400 barbaachisaa nama arrabsuu fi wal arrabsuu isaatii gargaara mucaa. Mucaa gargaaraadha. Akkasitti akka Oromoo tokkottis akka intala Oromoottis akka Oromoottis waan danda'u uummatarraa iyyisiisee 1,180 waliin guurree jira waan ta'eef kaaf immoo waan dandeessan gargaara. Okay. Nama arrabsu mudhiidhatu jira nama dhukkubsatee gargaaruu qabda. Bishaanis gargaara namas gargaarsiisaa dhumatti. Akkasi jechuudha. Viidiyoo tokko hojjedhu. Margi, video tu.
Viidiyoo tokko hojjedhu akka namni waa hunda himiti namni akka viidiyoo san jalaan eeggeessi gargaaruuf. Rakkoon qabu nan hojjetan rakkoon qabu. Ifaan hin jira siyooliin hin jira shumaas talagaanii hin fayyada. Harani si jambara akkati nama waliin jirtu akka uummanni Oromoo na wajjin kaleessa hin gaddase koo gargaarsuma uummata Oromootiin yoo nan ga'e har'ammoo koo ani laamshee sirriirratti amnaanii yaa ugaa seexanni kana fiddee akkaawuntii ishee jalaa gubdee laata waan jeenatti dhagahame malee yaa ugaa abdii uummata Oromoo marraan qaba dhugaa rabbi ammayyuu maatii waan qaban akka gugguutanii fixaniiru simmiti namoonni naannoo koos gaafachuu dandeessu namoonni hunda beeku har'ammoo ji'a 8 hospitaala ciisuu jechuun immoo yaa ugaa isa beekuun namaa beeka namni hin beekne illee garuu beekuu dhiisuu danda'a ji'a 8 duwwaa immoo miti chaalenjiin keessa ture saajjerii galeeraa opereeshinii ta'e amma kan hunda baachaa wiicheeriirran jira hangarraatti har'a immoo kunoo qoricha kanaan immoo fayyita qoricha kana dabalattee fudhatte immoo jedhanii birriima kana nama almost bakka nama 200 jechuun namumti xiqqoo yoo naamus anaa walitti bu'e qoricha kana naa bitaa laata fayyee immoo sin galateeffadhaa laata sin immoo naaf jecha toon taane rabbii jetta kennitu laata je'eenuma gara keessan of yaadoo koo yoo rabbii je immoo rabbii yoo je immoo nuuna fayyee guyyaa tokko sin galateeffadhaa waan hin jedhu immoo rabbi biraa abdii man qaba gaa. Yaa haadhoo koo rakkoon hin jiru manni Oromoo si faana jira. Namni tokko gargaaramuuf sagalee qabaachuu qaba dura. Namni tokko yoo sagalee siiftee namni si gargaaruu danda'a. Yookiin immoo ati ofii keetiif viidiyoo hojjettee sagaleen kee yoo siif dhagahame namni si gargaara. Akkasumatti kanaafuu namni Oromoodhaa wal gargaara jechuudha. Nama hedduu mana kanattis Oromoo gargaartee jirti. Gargaarsisnee jira. Kanaafuu viidiyoo tokko hojjedhuuti poosti godhuu dandeessa. Rakkoo qabu nan hojjedha borga nama jechuun. Qarshii 200 qofaafi. 220 qofaafi bakka. Yaa kana waan namni 5-6 walitti guuree si gargaarsisuu danda'u namni keenya nama gargaarsisuu caala namni si yoo nama gargaare akka gargaarsisneef nama gargaaru sun arrabsan gargaarsisu sun arrabsan ofiimmoo nama gargaaran nama gargaarsisan rakkootu san teessi galee miidiyaa kan irratti namni waliin dhaabbachuu dhiisee jiraachuu namarratti aaraa jira namni keenya kana laala wanti silaa walii gallee alaa galuu wayya miti kana namni kiisha isaatii baasee gargaaruu baatullee isaa qabatee namni tokko gargaaruun akka waan guddaatti ilaallaa jechuudha. Saa taphatu kophuu dhiisee namni tokko saa qabatee maaliif osoo namni hedduun jiru galee kanaafuu ani immoo kan barbaadu fayyuu kee barbaada ati fayyitee miila kee dhaabbattee qorumsa kan kee bakka irraa dhaabdetti bakka dhaabdirraa eegaltee eebbifamtee arkuu waan barbaadu waan danda'u hundaanuu sinatti jira. Ayyaana ta'e tokko galatoomna jiraata. Tolaayi bakka viidiyoo hojjedhu diitsiif goona. Tole rakkoon qabu biiftooti illee amma dandeessetti sappoorti na godhe haa ta'u. Viidiyoo hojjedhuuf biiftu. Siin hojjedha kinoo fuula si taasiseera naa deebisi. Siifaan hojjedha rakkoon qabu. Mana kee iyyuu dhufaan ture biiftuu ko rakkoon qabu. Fuuloo sirraa qaba. Bakka siin hojjedha. Bakka maakii guddaasaa galatoomaa dhokko fayyaa ta'e. Amaan sin argin. Rakkoon qabaadha. Naa fayyaa ta'ash galatoomaa. Atilee nu jiraadha. Neetworkii kiyya maal keetii miti. bakka asitti haa tolu biftu. Baay'ee bakka choo.
Makush. Koyi akkam? Nagaa. Nagaadha. Jirta. Jira akkam nagaani? Jira wallahi alhamdulillah. Akkauntiin kun si jalaa gubatee? Kiyya fayyadame baqa nama kiyya sii kenna. Kiyyaan gubatu. Rakkoon jiru akkauntii baay'ee jira nanaatu biyyi malee. Maaliidhaaf didda? Akkauntii kana fayyadame. No, zeeroo irraa kee eessa akka ga'uu danda'u barsiisuu waan barbaaduuf akkauntiin gurguddatti hojjechuun barbaadu. Dhugaa? Wallahi abbaan mana kiyyaa waliin didee akka malee na gaafatee ture. Akkauntii hedduu jira kan namni hedduun kakuma 500 hunda kan namni naasiif kana naan jee garuu an zeeroo irraa kee eessa akka ga'uu danda'u waan agarsiisuu barbaaduuf. Okay. Kana fayyadamuun barbaade. Amma miliyoona seenta kaasu jiini tokko hin geenye. Yaani seena. Abdii qaba akka seentu nan beeka. Waadha. Qoy maaliidhaaf si jalaa guban qoy akkauntii kan kee kana? Maaluma gooteeti? Hin beekamu waan irra gubate ilaama. Yeroo deebisuudhaaf yaalaa jirra. Hin beeku. Mucaan deebisuu hin jiraabe asi. Kamillee inni. Ho'aade. Yaa isuma yaalaa jiran tuubaan takkamu bicha yaalamaa jira. Riizina inni barbaadu waa'us yaalamaa jira. Yaa isatu deebisa kan nama baay'ee isatu deebiseera hin beekamu. Nama hedduudhaaf deebisee jira. Deebuu danda'a akkauntiin nama meeqaatu baatii 2 booda turee deebi'ee jira. Ni deebi'uu qaba akka deebi'u. Maal siin jedhe qofa? Ni deebi'a akkauntiin deebuu bara. Amma hanga guyyaa meeqa siin jedhe? Rakkoon hin jiru kun maal jennaan riizina tokko malee badii tokko malee narra cufate waan ta'eef osoo naan ijaaf waa balleessee jiraadhe ammoo wanti hin jiru kun riizina maleedha fuudhanii ka cufan. Okay. Na hanga yoomii hanga guyyaa meeqaa si kenna? Ganaadha amma hin beekamne. Ante guyyaa ba'ee hin beekamu caane maaliif sitti hin himne? Himuun barbaanne asirratti an keessaa na gaafadhu. Yaa okay. Booda nyaadhaa. Asirratti himuun barbaanne waa'ee akkauntii kiyyaa keessaa siif. Yaaddoon uummanni si jaalataa namni baay'ee si jaalataa amma miliyoona seentaa abdii qabna. Rakkoon hin jiru. Yoo hin taane viidiyoo hojjannamaa rakkoo qabna. An bar akkauntii fooloo ani bar viidiyoon hojjanne akkasti namni kamuu fiilmisoonni hundinuu viidiyoon hojjetanii bara osoo ani na wanti jee kan ani akkanumatti wanti jechuu barbaade fayyadamuu barbaadeeti malee. Akkanumatti? Yaa lakkoomsa badee malee ammas bar namni kanuma achirra nagaaru asirra nagaara jechuudha. An duraan irra guddaa kanan fayyadamu laayiviidha miti ture. Yaa. TikTokiin bar viidiyoodhaa miti bar namni hundinuu yoo dhugaa dubbanne hundinuu laayivii irra fayyada. Anqa yoo beeksisaaf ta'an beeksisa nama hojjetaa jiru miti waan ta'eef laayivii yoo ta'e immoo ammallee namni nama jira kanuma achitti na laalu kummi lameen takkiitti achi na laaltu asumattis na laalaa jirti waan ta'eef wanta akka rakkoo hin jiru jechuu barbaadeef na galatoon ishee ati immoo shukran. Ara rakkoon qabu minaalbaat namoleen garigariin yaa hin jiraa miti yoo tiktaak masaan qofa qabee kan sunniin akka isaan hin daganneef. Yaa amma seenta abdii guddaa qabna akka miliyoona seentu yaa ji'ooma kana keessatti. Rakkoon maal beektaa? Maybe wanti nama daldaltuun hin aarsin beektaa maqaa namaatiin amma akkaawuntii namni hedduu nama laayivii irratti fafooluu namni kun jaadamni hanga guddaan laayivii irratti fooluu naaf fudhaa jiru shee walii biraa laayivii fi shee walii fudhaa malee akka yoo viidiyoo hojjetanii namni bakka hanqa xiqqashoo qabbanaa malee rabshaa jira amma rabshaa akkaawuntii banatanii walii gattiidha. Okay. Guys, namni 160 na bira jirtan kunniin mulumaan deemaati makkii follow godha. Namni 170 na fakkaate kana bira jiru. Makkii bira deemaati isin hundinuu na waan gootanii annama miliyoonaan qaba makkii follow godhan.
Dhugaa namni 107. Ilaa amma akkamitti seenin godhu? Ilaa amma akkamitti seenin fooloo godhanii sagalaa seenu sagal. Ani maastooqiyaa hojjedhaa yeroo baay'ee maastooqiyaa namni waa hojjedhuuf viidiyoo kiyya duraa hojjedhu hin dhiisisanii fi namni fooloo nama godhan yeroo maastooqiyaa hojjetan taniif. Yeroo maastooqiyaa hojjetan fooloo namaan godhanii? Viidiyoo maayyuu ilaalanii saa namni hojjetuuf sa'aatii viidiyoo daariiktii hojjetu garaagarummaa qaba. Hin fedhu namni akka waa argatu namni akka waa argatu waan hin feeneef bar histii guddaa jiru nama. Histii qallaadhi dhugamaan viidiyoo gariin miiliyoonaan lalam maastooqiyaa yoo ta'e hin laalan. Uummanni nu caala habashaa wal jabeesti. Sigalee habashaan amma waa harkachuu irrattis ta'ee YouTube dalagatee waa harkachuu ta'ee TikTok irraa waa harkachuu ta'ee beeksisa isaaniis ta'ee wal dura dhaabbatu wal jabeesti. Keenya immoo ija baasee si dura dhaabbate sigalee harka hin harkatu namni harkatu sin fedhu. Saniif amma beeksisa amma habashaan gisee hojjetu harkitee wallee amma dikkootii amma ijoolleen akka wallee Itoophiyaa keessaa walleessituni waanuma difrat ስላላቸው እንጂ ዘፋኝ ሆኖ እኮ አይደለም ደፋር ስለሆኑ ነው እንጂ dhugaa jettee san dhugaa qallaalii kennamame qabna artistii jajjaba gugurdaa qabna artistii kenna kana irra gaddeemanii kaabashaa sanii ol baasanii amma wallee sagalee sanuu bariisa anu amma walliyoo heeni wallisa jee bari wallee tiyyatan akka manni hunaan dhaggeeffatu beeka osoo amma habashaa fi wallistoota ta'aniiti miti barama isaanis Ali Birraa fa'aa hojii Hacaaluu fa'aa hojjama wallistoota jaaniiti ummata isaanii gurguddaa heelan fa'aa heelan baree minam isaan kun isaan wallistoota sunis wallistoota jechuu hin dandeessu kun sagaleen isaanii idiit godhamtee እና sagaleen isaanii idiit godhamtee ግን akka itti wal deeggaran qaban akka wal jabeessan kanaafuu amma isin gisee beeysa hojjetu maal gootanii fi share godhaa fi like godhaa fi repost godhaa fi maal rakkoo qaba harkatu qoysitiin faanta guys namni 150 na bira jirtan kunni hundinuu makkii bira deemaatii follow godhani kiyya rakkoon qabu waan ta'eef ummata jaalala ummata fikirii isin jaalanna anama normal no kiyya miiliyoona keessi akkaawuntii jalaa gubaniira waan ta'eef isii follow godhanii jajjabeessaa dubartii xiyyiitii qabnu dubartii jabdu dhugaa yeroo kamiyyuu yeroo rakkoo makkiin afaan baatee dubbatti akka nama gariin hin sodaattu warroonni follow gootan galatooma baay'ee dhugaa ummata jaalala ummata qashtii okay akkaawuntiin kun bee jalaa gubateera wali amma akkaawuntii haarawaa kun akkaawuntii haarawaa waan ta'eef isin mulummaanu follow godhanii akkaawuntii baay'ee jalaa gubaneeran okay gaza xibsii nama isin ummata qiqqilii guuteera atis galatoo hin gaza akkam nagaa jiru amma isin hundinuu jechuudha makkii isin hundinuu namni 190 kunneen makkii follow godhuu qabdan nama 200 daamatti jabduu dhugaa gaza በለዘገ አማርኛ ንገረኝ መኪ ከዚህ በፊት ያለው አካውንት ተቃጥሎባታል መኪ ጋር ሄዱና ፎሎ አድርጓት እኔ ጋር 200 ምናምን ሰው ስላለ ነው እኔ ኖርማል ነው በቅርቡ 1 ሚሊዮን ገባለሁ እና እሷን እስቲ አበረታቱት እሲ ጀጀቤሳ ዱበርቲ ጀብዱ ዱጋ ነብረዘኪያ አጃቀበዚ ልብሱ ኬሳና ዱቢስ እሺ waan kan kee qaqara nama 200 ምናምን ነብረ ጅራ ነብራ ዴማቲ መኪ ፎሎ ጎዳ ይዳራን እሺ ይዳራን namni mulummaan kas jiru መኪ ሲጃለና ዋም ይዳራን እሺ ጌም ተበና ቀበዶ ፍረን ቀብዳን nama 200 ምናምን ይቀባ
fira hedduu qabdare